gara mana amina jala barangani sentalata hokku sumane boto barangani sentalata hokku sumane boto ashama harkafuuni akkam jirtu kabajamtoota ilmaan Oromoo arra yaada wal jijjiiruudhaaf obboleessa keenya yookiin tokkummaa humna wajjin gara fuuldura keessanitti dhiyaannee jira. Isinis akka turtiin wajjin taasiftanu abdii guutuu isinirraa qabna. Osoo gara gaafiif deebiitti hin dabarfatin tokkummaa shawuu jedhaati subscribe YouTube irratti godhaati achirra daawwadhaa isiniin jenna. Warri nu daawwataa jirtanus galatooma wantatti kana diimtuu kana tuquu hin dagatina akkasuma like gochuus hin dagatina. Amma osoo gara gaafiif deebiitti hin dabarfatin tokkummaadhaan wal simbarsiisa tokkummaan eenyudha maal inni kan jedhuuf isumarraa dhage. Hayyee galatoomi Reed guyyaa irraa keessummaa addaa gootii asirratti nu dhiyeessuu keetiif ulfaadhu siin jenna. Egaa yaada wal jijjiirraa haala yeroo irratti waan tokko tokko irratti dubbanne jetteeti. Egaa haga beekama mana eegamu maal jetti Oromooni waan beekanurraa yaada wal jijjiiruu fi akkasumas immoo yaada nama tokko keessa jiru isa tokko dhageessisuudhaaf akkasitti wal affeerratanii yaada wal jijjiiruun hedduu namatti tola ulfaadhu galatoomin siin jedha. Ayyee tokkummaa galatoomin siin jedha. An yeroo baay'eedha sin beeka social media irratti namuu si beeka eenyuyyuu si beeka jechuudha. Kan ittiin beekamtu immoo uummata keetiif sagalee ta'uu saba keetiif sagalee ta'uu irratti kan mul'atu yoo dogoggoree yoo sobeef yookiin dhaggeeffattoonni illee nu kijibsiisuu danda'ani. Kanaaf gonne sobaa miti jechuudha. Sagalee uummata keetii kanatti ta'aa turtedha. Viidiyoon keellee ragaa quubsaadhaa fi viidiyoo hedduutu jira. Arrallee itti fuftee kan ta'aa jirtudha jechuudha. Mee gara kanatti gaafa dhufu qaatu yookiin gara qabsoo kanatti gaafa dhufu qaatu maaltu itti si kaase bara meeqaammoo itti kaate har'a waggaa meeqa qabsoo kana keessa jirtu? Galatoomi Reed gaafii bareedduudha kan na gaafattee. Egaa sagalee uummata keenyaaf taana jennee kan gara sooshaal miidiyaatti dhufne naannoo ammaa naannoo waggaa 3 naannoo waggaa 4ti. Haa ta'u malee as durallee uummata Oromoo kana karaa adda addaatiin biyya kaasnee hanga biyya namaatti qabsoo isaa sappoortii gochuudhaan yookaan utubaa taanee fi warra utubaa ta'ee nuun deemaa jiru kana nuti immoo dadaa taanee ittiin deemaa kan turre tutturree jirra. Ijoollummaa keenyaa kaasnee sabboonummaa keessatti guddannee sabboonummaa keessatti dhalannee egaa saba kana injifachiisuudhaaf yookiin saba kanaaf sagalee ta'u saba karaa hundaan miidhame diinagdeedhaan hawaasummaadhaan dachee isaa irratti miidhame kan akkamitti gabrummaa kana keessaa baasna jennee haga dandeettii keenyaatti socho'aa turre. Kan nuti socho'aa turre karaa diinagdee adda addaatiin ture sagalee immoo ol baanee ta'uu jalqabuun keenya waggaa muraasa keessa jechuudha. Sanuma keessatti egaa maaliif yaadni keenya sagalee taaf osoo hin taane waan tokko dhageessee yoo uummata dhageessiste uummanni sirraa dhagee immoo furmaata itti barbaada jenneetu ergii gara kanatti dhufnee naannoo waggaa. Ayyee tokkuma galatoomi har'a waggaa 4 jechuun bara 2016 akka lakkoofsa biyya kanaatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo bara 2008ti jechuudha. Gara qabsoo kanatti seenuun kan ka'e har'a namoonni baay'een har'a sooshaal miidiyaa kanarratti beekamanu guddinni isaanii irra guddaan bara 2011ti kan beenne sigalee. Har'a waggaa 4 dhimma qabsoo kanaaf hojii kiyaarsaa gootee qabsoo kanaaf hirmaachuun waan guddaadha yookiin waan gahee guddaa taphatteedha. Viidiyoo natti hojjetaa turtes viidiyoo lammii keetiif sagalee ta'u qofaadha jechuudha. Egaa dhimma kanarratti anis mataa kootiin akka lammii koo keessaa tokko ana waan ta'eef galatoomi siin jedha. Har'a paartileen Itoophiyaa keessatti yookiin biyyattii keenya keessatti heddummaatanii jiran. Paartileen heddummaatan kana keessatti wal dhabdeen uummataa dhimma gandaatti deebitee jirti. Fakkeenya yoo si fudhadhe paartii bilisiginnaa jedhamu kana akka waan magaalaa Jimmaa taatetti ilaalamaa jira. Paartii Kaafaawoo jedhamu akka waan Arsii ta'etti ilaalama. Paartii Abaawoo jedhamu akka waan Wallagga ta'etti ilaalama. Dhimmi kun agamsitti dhaga'ama. Wanni kun agam tokko hubannoo irraa qabdati. Sababni akkasitti ilaalamuuf maalidha mee? Galatoomi gaafii bareedaadha na gaafattee waan uummanni Oromoo yeroo ammaa ittiin burjaajaa jiruu fi rakkoo guddaa keessa itti jirudha kanatti naa kaaste. Paartileen Oromoo yeroo ammaa 10 olitti wal qoodanii jiran yookaan bakka 10tti hiramanii jiranu. Sana keessatti immoo atkaaroon kakkaamee jechuudha akka gandaatti akka namni ittiin deemuudhaan wanni bocamee deemaa jiru kuni akkamitti hubattaa? Wanni kun sirriidha kan jedhu na gaafatte. Kun gaafii bareedaadha. Gaafii uummanni Oromoo bal'aan gaafachaa turee fi akkasumas waliin rakkachaa jirudha. Yeroo jennu akkuma beekamu paartiin Oromoo baay'achuun rakkoon qabu bu'aa Oromoo fida jenneeti yaannaa. Haa ta'u malee yeroo ammaa immoo chirchaaroo paartii kana chirchaarootti baafatanii mata mataatti yeroo ittiin adeemanuu fi uummanni warri paartiillee yeroo ittiin akka namni akka chirchaaroo yookiin atkaaroo adda addaa keessa kaanii jechuudha. Adda adda wal yaasanii akka uummanni tokko ta'e ittiin hin deemne kan godhamaa jirutu argama.
jalqaba irratti paartiin baay'achuun osoo bu'aa uummataa fiduu garuu immoo osoo jiblaadhaan deemanii tokkummaadhaan deemanii yaada tokko irratti deemanii yaadni isaan tokkoon deemuu danda'an oromummaa irratti garuu immoo siyaasa adda addaa baatanii inni tokko an siyaasa akkasiin siif hojjechuu barbaada akkanatti biyya kana miidhagsuu barbaada akkanatti biyya kana bareechuu barbaada kan jedhutu fidatee dhuguma waasaa bu'aa fida warri siyaasaa kuni gaafa ummata keessa deemanii paartii duulana filadhaa geggeessanu ummata kanaaf daandiin sii baasaa bishaan gaariin sii gashaa karaa keen sii tolchaa na filadhaa kan jedhudha sagalee isaanii kan dhageessifatan utuu akka oromootti oromummaa wal cina dhaabbatanii akka siyaasa isaaniitti immoo waan gaarii hojjetanuun ofitti madaalanii deemanii baay'ee gaariidha ture. Haa ta'u malee wanni amma ittiin deemamaa jiru kuni warra siyaasaa qofa osoo hin taane warra siyaasaa keessa ta'anii kaabinoonni kaleessa uummata keenya nyaachaa turan sagalee uummata keenya nyaataa turan uummata keenya waggaa 27 ol nyaachaa turan maqaa mootummaa biyya bulchuu kanaan illee uummata irratti yeroo kakasanii waan adda addaa hojjetantu jira. Siyaasa keessatti namni waan barbaade dhimma oromummaatiin ergee walitti dhufe siyaasa keessatti waan hedduudhaan wal dhabuu danda'a deemsa isaa irratti garuu olola adda addaa wal keessatti oofanii kaabineen kaleessa uummata keenya nyaachaa turan kaleessa uummata keenya qancarsanii qabsoo oromoo boodatti deebisaa turan har'allee tooftaa adda addaa fayyadamanii qabsoo oromoo duubatti deebisaa jiru beektee kaadireen kuni yoo nama waliin dhaammale yoo siyaasa waliin dhaammale buluu hin danda'ani beektee iddootti faayidaa argatan hin qabanu fakkeenyaaf milishaa gandaa tokko yoon sii kaase yoo namni wal lolee lafarratti wal rukutee dhaqee qawwee baadhatee dhaqee qabe aballi birrii 5 birrii 10 argatee gala jechuudha yoo namni waliin lolle eessaa faayidaa argata kanaafuu namni aballi argate jechuudha isaan kunis warri amma biyya keessaa ijaaramanii hanga biyya laatti uummata keenya wallaala wal jala hiriirsanii qabsoo oromoo boodatti deebisuudhaaf wantoota adda addaa tooftaa adda addaa fayyadaman kun yoo namni walitti bu'e malee faayidaa argachuu hin danda'ani beeyte nama kana walitti buusaniitu keessaa faayidaa nyaatan qabu keessaa faayidaa argatan qabu kaleessas akkanaan turan waan ta'eef gar tokkoon hawaasa fakkaatanii gar tokkoon siyaasa sana fakkaatanii isaan sun mootummaafis hin taanu hawaasaafis hin taanu sabaafis hin taanu ofiifis hin taanu warra seena dhabeessa jechuudha sii galee goobanoota kana akkasitti uummanni ilaaluu qabaa jechuudha amma gara siyaasaa yoo deemne namoota siyaasa bakka 10tti wal qoodanii deemaa jira yoo laalle isa kamiinuu dhimma oromummaatiif qabsaa jira argii ta'ee bakka inni gaarii hojjeteen gaarii hojjetaa jirta jenne isa immoo badaarra jiruun qeeqachuun mirga keenya jechuudha maaliif bakka nu bu'ee deemaa jira waan ta'eef hawaasa kanan bor fuudhee ceessa waan ta'eef akka oromootti qabsaa jira waan ta'eef akka oromootti manaa baheetu akka Itoophiyaatti immoo Itoophiyaatti bulchuudhaaf deemaa jira waan ta'eef wanni wal lolchisee isa tokko abaaree isa tokko nu eebbisiisu hin jiru sii galee kaballeesse hin balleessa jennee kan immoo dogoggoreen dogoggorte jennee qeeqachuun mirga keenya malee siyaasa isaanii gidduu buunee isa tokko abaarree isa tokko guddisuun isa tokko qancarsinee isa tokko ol fuuchuun isa tokkotti dhakaa darbannee isa tokkotti dhadhaa dibuun sirrii mitiin jedha akka mataa kiyyaatti galatoomi gaaffii gaariidha. Ayyaa tokkummaa galatoomsiin jedha meetu gaaffiif deebii hedduu keessan seeneen tokkummaan kuni paartii itti amanee deeggaru ni qaba yookiin walumaa galatti tokkummaan paartii bilisiginnaa moo paartii abaa moo kaafaa moo paartiilee hedduutu jira lakkoofnee fixuu hin dandeenye paartii kana keessaa paartiin inni itti amane paartii kanatu oromoo ol qabuu danda'a yeroo baay'ee yoo binni beekta ta'e namni kan yeroo ammaa wal lolaa jiruu fi abalu paartii akkanaa deeggara paartiin kun oromoo hin fayyadu abalu paartii jibbamaa deeggara abalu paartii nama ajjeesaa jiru deeggara kan jedhutu mul'ata. Paartii kana keessaa tokkummaan paartii kamitti amanee paartii deeggaru ni qaba mataa isaatiin. Galatoomii gaaffii kana namoota hedduu karaa keessaatiin illee na gaafata. Irra caalaa nama keenya yoo itti siqxee gaafatte paartii jechuu malee maalummaa paartii hin beekanu. Siyaasa deeggartuu irratti yookiin paartii bakka buutee deeggartuu irratti sirna paartichaa yookaan siyaasa paartichitti hin deemu naaf himuu dandeessaa yooti jette hin beekan si galee waan namni itti fakkeesse qofaan dubbatanii beeyte kanaafuu ani paartii akkanaati an garee kanaati ati garee kanaati abaaramuu qabda ati garee kanaati eebbifamuu qabda jedhanii maqaa walitti moggaasanii kan deemanu dhimma siyaasichaa yoo hin beekan paarticha keessa galanii maalummaa paartichaa yoo waan hin beekneef akka tokkummaatti yeroo ganamaatiif kan deeggaraa turre adda bilisummaa Oromoo ganamaati kaayyoon adda bilisummaa Oromoo sabaaf sablammii miidhuu Oromoo miidhuu osoo hin taane hawaasa kana ceesisuuf hawaasa kana mirga isaa sarbame lafa isaa saamame dachee isaa saamame lafee isaa caphee kabachiisuudhaaf abbooliin keenya hidhannoodhaaf hanga maccaaf tuulamaatti akka hanga siikuuf mandootti hanga afranqallootti hanga ilmaa warqitu wallootti illee wal kaasanii iluu abbaa boorirraan Oromoon kutaa 10 takka walitti ba'anii mirga isaanii kabachiifachuudhaan wanta ta'an ittiin qabsaa turan sana kaayyoo ganamaa deeggaraa turre. Kana booda immoo siyaasni Oromoo gar tokko tokkoon hin daddabaa
adda bilisummaa Oromoo keessatti illee waan badaa tokko argaa deemne innis qabsoo keessatti wanni namatti hin gufachiisin hin jiru. Namni tokko gaafa daandii baraa deemu yookaan nuti gaafa dachee Afrikaa irraa baanee gara Eesiyaa kana dhufnu daandii kanarratti sadarkaa beelaarraa na ta'u, sadarkaa dheeburraan isa ta'u, sadarkaa dadhabiinsaarraa na ta'u, namni tokko daandii kanaan deemna yookaan daandii kanaan deemna yoo siin jedhu ati deema nasiin hin deema kanatti jettutu argama. Maaliif dadhabbii keessa waan jirtuuf jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo yookaan adda bilisummaa Oromoo kaayyoo ganamaa sana keessallee warri har'a bakka bu'anii fuudhanii deemaa jiran dogoggorri adda addaa jiraachuu ni mala. Dogoggora sana immoo bifa arrabaatiin hiikkachuu osoo hin taane silaa karaa nagaadhaan hiikkachuu dandeenya. Har'a immoo yeroo muummichi ministeeraa kan waggaa 40 qabsaa ture fakkeenyaaf itti gaafatamaa waraana bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaadha. Waggaa 40 ol bara Eertiraa keessatti saba Oromootiin rakkachaa turan. Obbo Jawaar Mohaammed immoo booda isaa dhufee uummata Oromoo biratti beekamee miidiyaa fi bane. Lakki Daawud Ibsaa kaleessa si dura qabsaa'e ati qabsaa'uu hin qabdu jedhee uummanni na baarre kan itti tole fudhateetu immoo Jawaariin sappoortii godhaa ture. Siigalee Daawudiinis kabajaa isaa obbo Daawudiis achi kaa'itu ala immoo Jawaariin fudhatee ol ba'e jechuudha. Jawaariin booda immoo Dr. Abiy Ahmed dhufee sagalee gaariidhaan uummata Oromootti abba'e. Lakki Jawaar ati kaleessa qabsoofti Abiyyiin si caaluu hin qabu jedhee namni qabsaa'eef hin jiru. Ilma abbaa gadaa Abiyyi keenya jabaadhu jedhee uummanni harka rukutaafi ture yeroo diinni itti roorisu jechuudha. Siigalee arras jechuudha bifa kanaan deemuu qabna malee garee baafannee anatu si caalaadha yoo deemne rakkoodha jechuudha. An akka mataa kiyyaatti Dr. Abiyyis Jawaaris obbo Daawud Ibsaas ilma Oromoo bakka bu'anii deemu waan ta'eef Oromoon kamiinuu abaa'ummaa isaa irraa mulqamuu hin danda'u. Oromoo gimbar siffaa qoneegnu akkuma addi Oromoo yoo faaqame keessoon isaa abaa'uudha jedhe mallas diinillee itti nu yaamaa jira. Kanaan nu ajjeesaa ture. Kanaan nu ajjeesaa jirarrallee kanaafuu an akka Oromoo tokkotti hin deema malee siyaasa tokko bakka bu'ee isa badii hojjetu utuu siyaasan jaalladhu badii hojjete arguu lakki hin balleessinee ati sirrii jirtedhee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya tokkoon sii kaasee adda bilisummaa Oromoo bakka bu'amee wanni Oromiyaa keessatti wanti tokko raawwatama. Maqaa abbaa torbeetiinis inni tokko gullallee taa'e inni tokko immoo bosona taa'e yeroo deemu uummanni komii adda addaa irratti geessaa ture. Lakki bakka nun buutanu galaa uummata Oromoo bakka bu'uu barbaaddan walii galaa jedheetu komachaa ture. Garuu har'a mootummaan biyya bulchaa jirullee Dr. Abiy illee nafxanyummaa jechuun ifamarummaa waladdaa beekte nafxanyummaa warra nafxanyummaadhaan nafxiidhaan jechuudha. Saba Walaayittaa 70 ol garba godhatee bitatee midhaan daaksifataa gabroonfatee garba godhatee bitataa uummata Oromoo harkaa farma ciraa ture. Siidaa isaa gaafa fidee 4 kiiloo keessa kaa'u lakki Dr. Abiy sirrii miti jennee abaaraa jirra. Nuti isa miti keenyayyuu yeroo inni dogoggora hojjechuu jedhe maqaa Oromoo baadhatee bosona keessa deemee waan tokko hojjete lakki sirrii hin jirtu jennee qeeqqataa jirra jechuudha. Siigalee Oromoon karaa nagaa barbaada. Kanaafuu waan kana siyaasa Oromoo addaan baasa malee Oromoo waggaa arfan kana sadan kana maqaa siyaasaatiin qoqqoodamee hin beeku. Siigalee carraa waggaa 150 dhabe waggaa arfan kana shanan kana keessatti Lammaa keessatti Dr. Abiy keessatti obbo Jawaar keessatti adde Xayyibaa keessatti warroota illee har'a Oromoo irratti diina ta'an irratti tiimii ijaarratanii uummata Oromoo tokko gochuu irratti keessattuu buqqaatiin uummanni keenya naannoo Harargee Jigjigaarraa buqqaan uummata Oromoo tokkoomsee akka inni addan facaane kaabaa kibbaa baallixa waliin qabsaa'ee diina irratti wanni inni hojjete sadarkaa kanaan nu ga'ee jira. An tokkummaan akka Oromootti yaada kaballeesse balleessite jedhee kabareecha bareechite jedhee abaa'oo yeroo waliin jennu immoo abaa'oon hunduma Oromooti. Siigalee Oromoo mirga isaan waliin sarbame waliin ajjeefamaa ture waliin kolaafamaa ture waliin biyyaa yaafamaa ture waan ta'eef akka Oromootti immoo siyaasa gaarii ta'ee deeme kaminuu isa balleessite balleesse jennee karaa nagaadhaan qeeqqataa gorfataa isa immoo bareechan jabaadhu jedhaa deemna malee an siyaasa tokko abaaree tokko eebbisuu irratti hundaa hin jiru jechuu barbaade. Ayyee galatoomi tokkuma yaada nuuf kenniteef egaan dhaggeeffattoota keenya akkuma asii dhagaa jirtanu yeroo mara kan duulli garaa inni banamaa sooshaal miidiyaattis ni argina. Nama tokko nama dhuunfaa tokko yeroo dhuunfaadhaan fudhachuu dhiisanii akka sabaatti fudhatanii arrabsantu jira. Tokkummaan amma hojjete keessatti magaalaa Jimmaa bakka bu'een hojjenne Arsii bakka bu'een hojjenne saba kiyya jedheetu kan hojjete. Har'as akkuma kanaan dur saba kiyya jedhee hojjete har'as saba kiyya jedhee deema malee paartii jedhee deemuun hin jiru na bira jedhaa jira jechuudha. Paartiin itti amanee ana paartiin yoo jedhee wajjin deemu hin jiru. Paartii Oromoof yaadu garuu arginaan nin deeggara kan jedhutti jira jechuudha. Akkasumatti fakkaata. Egaa akkuma waliin dhagaa jirru tokkummaa shoo yoo jettanii subscribe gootan yeroo mara qophii ajaa'ibaa gaggabaabduu viidiyoo daqiiqaa muraasa kan hojii keessanirraa isiniin kun argachuu dandeessan. Warreen sappoortii adda addaa barbaadan yookiin sagalee kennachuu barbaadanis toora tokkummaa shoo jedhuun gara misinjiraati yaada keessan yoo ibsatan san booddee guyyaa beellama keessanii qabatanii yaada keessan kennatanii yaadni keessan qilleensarra isiniif ooluu danda'a.
akkasuma karaa toora bilbila keenyaatiin peejii tokkummaa shawuu jalaa jedhu fudhattanii achi jalaa yoo argattan seentanii fudhattanii achiin gara waastappii illee gara barbaadaniin nu dubbisuu dandeessan. Daayirektii illee dawwaltanii yaada keessan kennachuu dandeessan. Qaxxeetaa yaada keessan waraabame qilleensarra isinii ooluu danda'a jechuudha. Gara tokkummaatti yeroo deebi'u yeroo mara tokkummaa mootummaa yeroo amma biyya bulchaa jiru irraa dubbanna gaasila paartiin kun mormittoota malee ammallee aangoo jarri argatanii itti waamamuu danda'an hin geenye waan ta'eef mootummaan biyya bulchaa jiru kun yeroo namni tokko lubbuun nama tokko bade yookiin wanni fedhii ta'uu mannatu gubataa namatu ajjeefama masgiida gubataa bataskaana gubataa yeroo akkasii yeroo inni qaama hin beekamne shaneetu akkas jedhu jira. Shanee jechuun maa inni siluma yoo aabaa'oodha jennee fi kan nuti itti beennu aabaa'ootti beenna malee maqaa shanee jedhu kun eessaa dhufe kan nuti dhageenyu immoo yeroo mara keessaaf booda kana erga muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed dhufe maqaa shanee jedhu kana dhaga'uu jammarre jechuudha. Gadi fudhannan yeroo paartileen darban yookiin uummanni darban kun bulchanii dabarfatanitti kan nuti dhagaa turre aabaa'oo jechuun itti dhageenye si galee mallasillee kan inni afaan sarraa fuudhee dubbataa ture aabaa'oo jedhee dubbataa ture garuu shanee kan jedhamu kun erga muummicha ministeera Abiy Ahmed dhufeetti dhagaame shanee wanti jedhu kun maa inni sila shaneen kun immoo haa ta'u shanees yoo jenne shaneen kun ammam miidhaa geessisaa jira ammam waan quufsaa qabatee kaadaa jira mootummaan kun yeroo mara shaneedha jedha yoo namni ajjeefame yoo manni gubates yaada akkamii qabdamee ati asirratti. Galatoomii gaaffii bareedaadha kan nu gaafachaa jirtu guyyaa irraa jalqaba irratti mootummaan biyya bulchu kun yeroo hedduu addaatti yeroo namni du'ee maqaa abaa'oo shanee jedhamu moggaafateetu ittiin deemaa jette. Mootummaa kan komatu uummanni akkuma tammanaan jette warri kaan ammallee muudaman arganne aangoon arganne maatii tokko keessatti wanti tokko bade abbaadha kan komatamu namni waa itti matullee abbaa sana jechuudha. Mootummaan kunillee abbaa nuu ta'ee deemaa jira. Itoophiyaa mara Itoophiyaa miliyoona 120 walitti qabee deemaa jira. Mootummaan tokko arrabsamuus komatamuus ni danda'a beekte qeeqamuus ni danda'a. Maaliif bakka uummataa bu'ee deemaa jira waan ta'eef waan hin balleessine jedhee as ba'ee waan balleesse immoo balleesseera jedhee yoo dubbate saba biratti fudhatama argachuu danda'a malee burjajainsa amma fakkeenyaaf wanni tokko yoo bade maqaa abaa'oo shanee jedhamu moggaafatee deema. Abaa'oo shanee jedhamu kun maali? Shanee jechuun maal jechuudhaan aan jette jalqaba irratti akkuma jalqaba sii kaase sana uummanni keenya siyaasa nu bannee beeyte shanee yeroo jedhamu arraba si'a maqaa namaa faasiyaa beeyte maqaa nama tokkoo faasiyaa yookiin maqaa jaaldaa'uu ibsaa faasiyaa beeyte shanee jechuun koree jiraawwachiistu shanan shanee gumii sabaa jechuun hooggantoota shanantu jira beekte wal duraa duubaan wanni kun kan moggaa sirna gadaa Oromoo irraa beekte akkuma ganama abaa'oo jedhame fakkeenyaaf opiidiyoon kaleessa opiidiyoo ta'arra odeeffaa maaliif ta'e opiidiyummaa maqaa jijjiirrate jechuudha. Abaa'oonis sirna gadaa irraa waan kana moggaafatee hojii raawwachiistu shanan yookaan itti gaafatamtoota wal duraa duubaan caasaa mootummaa keessallee wanni akkanaan jira jechuudha. Shanee gumii sabaa jedheetu wal duraa duubaan sirna gadaa irraa fakkeenya shanan qubarkaa jira shanan muchasaa jira taphoota afaan Oromoo keessatti illee ni jira jechuudha. Wanni kun sirna gadaa irraa waan mogga'e jechuudha. Shanee jechuun koree hojii raawwachiistu shanani jechuudha. Kun immoo sirnoota Oromoo irraa waan mogga'edha malee waan arrabaa miti. Mootummaan kunis maqaa shanee kana moggaafatee kan inni ittiin deemaa jiru irra caalaa mootummaa waan kanaan nu cabsuu hin danda'u. Siigalee diinni waggaa 27 mitiiti mallasiin durallee kan ittiin nu cabsaa ture warra abaa'oo kana warra saba isaanii kabachiisuuf abboolii keenyas dura wareegaman illee shiftaadhaa jedhama beekte dur shiftaadha jedhama bara abaa'oon kun har'a shaneedha jedhamaami dur immoo shiftaa tachirraa midhaan keessana taa oolaa keessana taa beellada keessana taa eeggadha warri wayyaanee kun gaafa biyya keenya qumxaan galanu sangoolii abboolii keenya re'ee abboolii keenya atanii nyaachaa deebisanii immoo shanee shiftaa maqaa abaa'oo jedhamu shiftoota bosona jirutu dhufee sin jalaa fixaa eeboodhaan eeggadhaadhanii uummata keenya akkuma kana burjaajessaa turan jechuudha. Maqaan irra mogga'ee uummata Oromoo irratti maqaa shaneetiin deemu kun isaanuma rukutuuf deema jechuudha. Kaleessa diinni ittiin nu cabsuu hin dandeenye beeyte gaafa shanee jennu siyaasa tokko keessatti dogoggorra adda addaa ni jiraata. Wanni amma mootummaan himataa jiru kun hundi maqaa shanee jedhamu waan shanee bakka bu'ee miti. Shaneen maquma mootummichaati beeki. Warruma maqaa abbaa gadaa sirna abbaa gadaa jedhanii adaamaa keessa taa'aa jiran isaanuma of arrabsaa jiru bar diina biratti sii galee moggaasa kana immoo warra barnoota hin qabne warra siyaasa hin beekne warra maalummaa Oromoo hin beeknetu ol ba'ee sooshaal miidiyaa irratti ittiin wal arrabsaa ture beeyte mootummaan achirraa moggaasa kana fudhatee ittiin deemaa jira kun waan dogoggoraati sii galee wantoota badii balleesse kaminuu itti gaafatamummaa isaa fudhatanii fakkeenyaaf ajjecha artista Haacaaluu Hundeessaa guyyaa dheengaddaa irratti ibsa kennanii turanii achumaan hantuuta bishaan lixxe ta'an isaanumti dubbiin harkaa eekkattee jechuudha.
Gaafa duraa shaneedha kan waan kana godhe jedhanii jiru. Nu hunda dogoggorsuu barbaadanii turan. Akkuma diinni kalee nu dogoggorse nuti wallaalallee dogoggorsaa turan jechuudha sii galee. Har'a immoo wanni kun gaafa isaan qaanfachiisu irraa waa barataa jiru isaan kunu sii galee. Shanee jechuun waan abaarsaa miti dhaloonni dhufu irraa barachuu qaba. Shanee jechuun koree jiraawwachiistu shanani sirna oromummaa keessa jira. Sirna mootummaa caaseffama mootummaa keessatti illee paarlaamaa yookaan caffee oromiyaa keessatti illee namni hojii tokko tumu yookaan walgahii caffee kan teessisu sagalee ka fuudhu sagalee kan hiiku hojii raawwachiistuu kamiin keessattuu ni jira jechuudha. Hooggansa mana barumsaa tokko keessatti sadarkaadhaan ni jira. Hawaasa baratu tokko keessatti illee ni jira. Bakka hojii tokko keessatti illee fakkeenyaaf kaampaanii guddaa tokko yoo dhaqxe itti gaafatamaa kaampaanii abbaan kaampaanii yoo jiraate jalatti immoo itti gaafatamaan yookaan muhandisni yookaan mudiirri jedhamu ni jira. Sadarkaadhaan waan jiru jechuudha. Kunis sirna oromummaa irraa waan mogga'ee dhufeedha malee waan itti wal baaranuu miti waan itti wal arrabsanuu miti dhaloonni kanarraa waa barachuu qaba. Mootummaan illee qajeelchama ittiin deemu kana dogoggora kanarraa of eeguu qaba. Maqaa mootummaatiin akkuma jalqaba sii kaase warri waa irraabee bare wanni uummata Oromoo gabroomse kaleessa fooqa qabeenya Oromoo saamanii ittiin ijaarrachaa turan makiinaa ittiin bitachaa turan jireenya gaarii damoosa 2,000 irraa harrabbaa fooqii taanee jiru. Eessaa fuudhanii dhaaban yoo jedhan uummata keenya ataniiti. Aca barbaarii taanee jechuudha uummata keenya waliin dhaanee akkuma kana siyaasa Oromoo burjaayessanii diinaa waliin warra nu nyaachaa ture har'allee siyaasa Oromoo boodatti deebisuu rakkachaa jiru. Nuti har'a mootummaa abaaroo osoo hin taane mootummaan kun dogoggora kana keessaa ba'uu qaba. Kaabinootaaf kaadiroota akkasii kan of keessaa baasee mootummaa qulqulluu of gochuu qaba. Iddoo ni dogoggoratti dogoggora jenna. Sigalee akka tokkummaatti mootummaa kana dhibbaan dhibbatti ol bahina abaaroo osoo hin taane bakka dogoggoretti dogoggora isaatti mee bakka inni qajeelchama gaarii irra jiru immoo qajeelchama gaarii irra jirtaa jabaadhuun jedhaan malee daandii kanaan yoo deemne daandii oromummaa maddisiisuu dandeenya. Kanuman siin jedhaa ulfaadhu galata. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota keenya guyyaan qophiin keenya har'aa asumatti dhaabbata sa'aatiin keenya deemee jira. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura osoo isiniin hin jenne waan afeetti deebina jechuu kiyya jechuudha. Guyyaa sa'aatii ni qabna guyyaa ni qabna garuu hadhaaf sa'aatiin keenya kutee jira jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo gabaabduu kana hundi keessanii yeroo seentanii dhaggeeffatan laayik gochuun dagatina. Maaliif viidiyoon keenya akka nama hedduu bira ga'ee namni waan tokko lama irraa baratu namni mataa dhimma nama tokko dhuunfaa godhatee dhimma dhuunfaa godhatee dhuunfaan nama tokkotti duulus waan kanarraa waa barata jedhee yaada. Wanni waa'ee paartii kam deeggarta jedhee kaaseefis waan hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti waan argaa jirruuf kaasee gaafadhe. Deebiin isaas akkuma dhageessan kana jedhee itti dubbadha. Egaan hundi keessaniyyuu tokkummaa shawuu jettanii karaa peejii keenyaatiin laayik gochuun dagatin akkasuma yuutuubii keenyas tokkummaa shawuu jedhaatiin sabiskiraayib godha. Viidiyoo yeroo mara haala kanaan isiniif dhiyaatu nuuf caqasaa isiniin jenna. Wayoo caqastanis waa irraa barachuu hin ooltanii gaaffii xumuraati kun saba keenyaa fi yookiin uummata nu daawwataa jiruu fi dhaamsa xumuraa maal qabda? Galatoom reedii gaaffiin keenya guyyaa irraa sumatti akka xumurruudha kan jedhaa jirtu sa'aatiin keenyas waan dheeratee fi hedduu galatoomii har'a keessummaa ta'een dhiyaadhe malee bor immoo keessummeessuu dandeenya waan ta'eef hawaasni fakkeenyummaa nurraa fudhatuu fi ka siyaasaa wal qoodee jirullee nurraa fakkeenya godhate anaafate akkuma yaada wal jijjiirre beeyte hummanni illee bor dhufee yaadatti jijjiirratudha. Egaa akkuma tamma baantuu karaa tokkummaa shootiin yoo yeroo hundanuu hordofannu argachuu danda'u peejii keenya jalatti tekstii nu barreessuu danda'u. Akkasumas immoo lakkoofsa achirraa fudhatanii nu dawwaluu danda'u yaada isaanii nu biraan ga'uu danda'u nuti immoo tottorshinee babbareechinee hawaasa bal'aa biraan isaaniif geenya jenneeti. Nuti sarara keessummaa taane malee bor waliin keessummeessinee waliin saba keenya yaada irraa fuunee ka yaada wal dhabe ka siyaasa wal dhabe abalu siyaasa akkamii deeggarta siyaasa keerraa waa na barsiisa siyaasa keerraa waa barachuun barbaada koollee si barsiisuun barbaada kan irra gabaa qabu immoo gabaa oromootiif dhiyeessina jennee akkasitti yaada walirraa fudhannaa. Waliin jibbinaa wal jaalladhaa nu barreessaa nu dawwalaa waliin guddannu waliin guddisnu Oromoo wal guddisuu qaba wal tuffachuu hin qabnu siin jedhaa ulfaadhu galatoomi. Ayyeen kan nuti wal bira teenye gaaffiif deebii wayitoo wal bira teenye wal gaafanne keessa namaa hin beektu maal lamaa gooti jedha Oromoo gaafa mammaaku nuti wal bira teenye malee waan keessa keenya jiru hin beeknu jechuudha. Garuu wal gaafannee baruun yaadni kan kee maa inni jedhee si gaafadhee baruun si gaafadhee baree fixee ka'ee namaa dhiyeesse. Maaliif namni aan sin beeka sin jaalladha sin kabaja malee waan ati yaaddu akka keessa kan kee jiru hin beeku jechuudha. Garuu haala keessa kan kee jiru si gaafadhee fixadhee ka'ee si gaafadhee nuti dhumnee wal gaafachuun immoo fakkeenya namaaf ta'u malee nuti wal bira jirra yaada keenya wal jijjiiruu hin dadhabne sii galee. Egaan dhaggeeffattoota keenya viidiyoo keenya har'aarraa waa barattu jennee yaadna. Maaliif nuti wal bira teenyeeti kan gaaffiif deebii waliif goone yookiin kan wal keessummeessine.
erga wal keessummeessines gara keessan kallattiidhaan fennee isin dhaggeeffachiisaa jirra. Warreen dhaggeeffataa jirtan akkuma isin himamee dabarfatame tokkummaa shawuu jedhaatee subscribe gochuun dagatina. Warreen viidiyoo kan argitanis osoo like hin tuqin keessaan bayina galatoomaa isiniin